Hi everyone, welcome to Abdurrahman Kaisen YouTube channel. Today I'm going to teach you 10 vocabulary, very important, especially for fresh students. Let me begin. Baga karaa wartulentii afaanii Abdurrahman Kaisan dhuftanii vocabulary narra isin barsiisuudhaa deemu barattoonni jalqabaa osoo university hin seenin dura vocabulary kana beekuu qabu dirqama keessattuyyuu barattoonni Oromoo afaan Oromiffaatitti isiniin hiikamu waan ta'eef ammumarraa beekuu qabdu. Barattoonni hedduun afaan Ingiliffaa university irratti F fidaa jiru jechuudha. Sababni isaa baay'ee ulfaataa, vocabulary baay'ataa, dirqama kanaafuu barachuu qabdanii. Namni sadarkaa digrii jalqaba barachuu hedduu kamiyyuu kolleejjira barattee university irra barattee vocabulary kan osoo hin beekne hin seenin dhaamsan sii dhaamee jira. Vocabulary kan osoo hin beekne osoo matatti guututti shamaddaddee karaa afaan keetti qabattee hin jedhin akka hin seenne university jalqaba akkuma seentee vocabulary kanatu fuula keessa si dhaawan ta'eef ammumarraa barachuun siif gaariidha jedheetiin qopheesse jechuudha. Keessattuu ijoolleedhaaf sheer gochuu hin dagatinaa. Ijoolleen keenya haa irraa hubatanii yeroodhaan qophaa'anii haa dhaqanii akkasumallee qabxii gaarii galmeessanii akka bahaniif vocabulary kun dirqama. Ni beektanii afaan Ingiliffaa sadarkaa yuunivarsiitiitti baay'ee ulfaataa. Kanaafuu vocabulary kun barbaachisaadha. Hundi keessaniyyuu ijoollee yuunivarsiitii seenuu hedduu warra qormaata barana fudhatanii yuunivarsiitii seenuudhaaf eeggatan akkasumallee kolleejjii sadarkaa digrii barachuudhaaf eeggatan hunda bira akka ga'u sheer gochuu hin dagatinaa. Ijoolleen keenya fayyadamaa haa ta'anu. Ka jiru hundaa'uu akkanumatti har'a vocabulary 10 qabadheetiin dhufee jira. Sa'aatii qusachuudhaaf adda gaggabaabseetii namallee akka hin huffisisne guyyaan itti fufaa jechuudha. Vocabularyota jiran hundaa'uu hin barsiifnaa. Akkasumallee sakandiirittillee aannaa sardiirittillee akkasumatti itti aannaa jechuudha. Kanaafuu sheer gochuu fi namoonni yaada qaban kennuun dansaadha. Kallattumaan jalqabaa vocabulary kun gongumaa si biraan hafu hin gowwoomini. Baradhu barataan osoo yuunivarsiitii sirra ga'ee seentee achitti rakkateen afaan Oromootiin hin argattu. Gaariittillee hin argattu waan ta'eef amma kallattumaan gara vocabularytti seenaa. Vocabulary'n jalqabaa keenya har'aa akkan jedha. Akkuma asirraa arguu jirtan kana transient hiika isaa afaan Ingiliffaan isinii himee ka'e Oromiffaan isinii himaa jechuudha. Transient jechuun not lasting long as quickly as in speech akka afaan Ingiliffaatti hiikan isaa kan ta'a. Afaan Oromiffaatti irra turuu osoo hin taane daddafinaan wanta irra darbamu. Fakkeenyaaf dubbii yoo dubbataa jiraanna ta'e dubbii sana osoo irra turuu hin taane daddafinaan akkuma dubbiitti wanni irra darbinu transient jedhama. Isin mudataa jechuudha. Transient jechuun wanta yeroo dheeraadhaaf irra hin turre daddafinaan wanta dubbannu yookaan daddafinaan wanta irra dabarru that's called transient jennaan jechuudha. Vocabulary'n keenya inni lammaffaa akkuma argaa jirtan distraction jechuun things that make difficult to pay attention or concentrate during lesson. Distraction jechuun wanta nam jeequ jechuudha. Wanta nam jeequ keessattuu yeroo kam yeroo waa dhageeffannu wanti nu jeequ yookaan immoo disturb kan nu godhu distraction jennaan jechuudha. Akka nu xiyyeeffannaa keenya hin kennine kan nu jeequ jidduudhaan jechuudha. Osoo waa dhageeffachaa jirru wanti biraadhaa kan nu jeequ that we call distraction. Things that make difficult to pay attention or concentrate during listening. Wantoonni akka ati hin dhageeffanne akka ati xiyyeeffannaa wanta dhageeffattu sana irratti hin goone si jeeqan sun distraction jennaan. Verbatim vocabulary'n keenya inni biraa verbatim. Okay? Verbatim jechuun word for word afaan Ingiliffaatiin jecha jechaan jechuudha. Fakkeenyaaf tokkoo tokkoon jedhanii jecha jechaan jechuu word for word. Verbatim jechuun akkas jechuun. Inni biraa immoo akkuma argaa jirtan coup jechuun signal such as a word or a phrase or a gesture that indicates something
important, a hint. Kun immoo Q jechuun mallattoo waa'ee kan nu garsiisu jechuudha. Mallattoo jechuun signal jechuun akeekii wayii kan waa namatti akeektu jechuudha. Wanni kunillee such as word jecha ta'uu danda'a or phrase gaalli ta'uu danda'a. Gesture jechuun ka qaamaan garsiifamu jechuudha. What we call body language ka jennuun kana jechuudha. That indicates something important. Wanta faayidaa qabdu wanna nu garsiisu signaalii waa nu garsiisu jechuudha yookaan immoo mallattoo waa nu garsiisu akeektuu jechuudha. Hint ka jennuun kana jechuudha. Inni biraa immoo discriminating jechuun recognizing difference, selecting. Recognizing difference jechuun garaagarummaa adda baasnee beekuu jechuudha. Recognizing difference. Okay, garaagarummaa adda baasnee beekuu. Or selecting yookaan foonee beekuu adda baasnee. Or distinguish. Okay, gargar baasnee waa beekuu jechuudha. Recognize, distinguish jechuun waan tokko gargar qoodee beekuudhaan distinguish adda qooduudha. Discriminating jechuun recognizing difference yookaan gargar qoodnee waan tokko recognize gochuu beekuu yookaan selecting adda baasuu, distinguish gargar qooduu jechuudha. Discriminating jechuun. Inni itti aanu immoo invaluable jechuun valuable beyond estimation jechuudha. Hanga nu eenne ol kan baay'ee faayidaa qabu yookaan immoo baay'ee kan bu'aa qabeessa ta'e jechuudha. Hanga nu eenne ol, hanga eeggamuu ol. Invaluable jechuun valuable beyond estimation. Hanga eeggame caalaa bu'aa qabu san caalaa kan bu'aan isaa kan caale jechuudha. Beyond estimation. Hanga eeggame caalaa fakkeenyaaf invaluable. Valuable yoo jennu waan faayidaa qabuumi waan bu'aa qabuumi. Invaluable yoo jenne immoo san caalaa iyyuu ka bu'aa qabu. San caalaa hanga eeggame caalaa bu'aa qabu. Fakkeenyaaf bilbilli kun jira mika harkaa qabdan bilbilli keessan kun valuable waan faayidaa qabu. Wanni ati irra fayyadamtu immoo bilbilli kee kun akka gaariidhaan daataa sirnaan si hojjete waan inni si dabale sun wanna gaggaarii yoo ta'e hanga ati eedde ol yoo faayidaan isaa kenne that we call invaluable jennaan jechuudha. Inni biraa assimilate to take into the mind, strongly understand. When assimilate jechuun karaa sammuutti fudhattee gad fageenyaan understand gochuu jechuudha. Gad fageenyaan hubachuu. Okay, to take into the mind, strongly understand. Gad fageenyaan deeply jechuudha. Strongly understand jechuun deeply gad fageenyaan hubachuu jechuudha. Inni biraa immoo repertoire jechuun a list of activity, performance. Like kun listii yookaan immoo listii yoo jennu fakkeenyaaf maqaa wayii galmeessinaami. Maqaa galmeessinu kana tartiibaan listii isaatiin barreessina jechuu. Kun activity yookaan immoo gocha performance ogummaa fakkeenya diraamaa wanna biraa ta'uu danda'a, kitaaba ta'uu danda'a. Wanna akkasii kana listiin akkana keenyu kunniin repertoire jedhama jechuudha. Inni biraa scan ka jedhu kun immoo to read quickly to get specific information. Daddafinaan dubbista. Scan jechuun daddafinaan dubbisuu jechuudha. Daddafinaan dubbisuu. Scan ka jennuun kun to read quickly to get a specific information. Daddafinaan dubbista maal argachuudhaaf to get specific information. Specific information odeeffannoo keessaa ijoo kataate jechuudha. Hima ijoo taate argachuudhaaf daddafinaan dubbisuun scan jedhama. Fakkeenya barreeffama wayii yogguu dubbistu barreeffama dubbiste kan keessaa hima ijoo daftee keessaa fufuutu kun that's called scan. Okay? Hima ijoo bichaa keessaa fudhachuun scan jedhama. Specific information. Inni biraa scheme ka jennuun to read quickly to get a general idea. Kun immoo scheme ka jennuun daddafinaan dubbistee walumaa gala yaada isaa general idea. Ergaan isaa paaseejii kan ergaan isaa guutuun maalidha jettee hubachuudha. Yookaan immoo tan argachuudhaaf ka dubbisu sun scheme jedhama. To read quickly. Daddafinaan dubbisu to get general idea. Wanni ati garaagarummaan skiinii fi iskaanii
iskiimii fi iskaanii. Iskaan ka jennuun daddafinaan dubbistee main pointii argachuudhaaf ka dubbistu information odeeffannoo main ta'an bicha argachuudhaaf. Iskiim yoo ta'e immoo general isaa paragraafiin kun yaadni isaa general ka waliigalaa maalidha? Maaliif deema paragraafiin kun yaada maal ibsuu deema jettee guutuu isaa daftee dubbistee daddafinaan dubbifta malachuu daddaftee dubbiftee general ergaan isaa waliigalaa maalidha jettee ka dubbistu iskiim jedhama. Kan mootu main pointii isaa bichaa keessa fudhattee dubbistu kun argattu kun iskaan jedhama jechuudha. Vokaabulariin kurnan har'aaf qopheeffadhee isiniif dhiyaadhe kan fakkaata. Kun kutaa jalqabaati. Kutaa itti aanu hanga xumuraattu isin barsiifna. Sheer gochuu fi akkasumallee barachuu hin dagatinaa sinaan jedhaan Abdurrahmaan keessanii horaa dagaagaa deebanaa.